Harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu keenya qabannee dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraattiin waliin akka turtanis affeerra. Manni marii bakka bu'ootaa wixinee labsii taaksii qabeenyaa raggaasise. Manni marii bakka bu'ootaa uummataa wixinee labsii taaksii qabeenyaa raggaasisuun ifa godheera. Manni marichaa walgahii idilee 15ffaa bara hojii 4ffaa geggeessaa jira. Koreen dhaabbii dhimma pilaanii baajataa fi faayinaansii wixinee labsii taaksii qabeenyaa ilaalchisuudhaan mana marichaa gabaasaa fi yaada murtoo dhiyeesseera. Manni marichaas gabaasaa fi yaada murtoo korichi dhiyeesse qorachuudhaan wixinee labsichaa sagalee caalmaadhaan raggaasise. Aadde Caaltuu Saaniin Daayireektara Ol'aanaa UN Haabitaat waliin mari'ataniiru. Ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa Aadde Caaltuu Saaniin Daayireektara UN Haabitaat Baha Afrikaa fi hooggansa waajjira sagantaa Itoophiyaa Ishaakuu Meetumbii waliin marii dhimmoota waloo irratti taasisaniiru. Xiyyeeffannoo tarsiimoo UN Haabitaat kan daangaa biyyaalessaa Itoophiyaa fi karoora tarsiimoo misooma biyyaalessaa keenya waliin wal simsisu yoo ta'u, raawwii isaaf akka wal tumsinu walii galleerra jedhan Aadde Caaltuu Saaniin. Dhimmoota naannoo bahaa gaanfa Afrikaa, Ardii fi Afrikaa fi kanneen biroo irrattis waliin mari'achuu himaniiru. Itoophiyaan baatii bitootessaa keessa boordii hojii raawwachiiftuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii Haabitaatiif muuxannoo misooma magaalota Itoophiyaa qabnu dhiyeessuuf filatamuun muuxannoo jalqabuuf qophii keenya ibsineerra jedhan. Reeshoo liqaa oomisha waliigala GDP Itoophiyaa keessatti qabu gara 13.7tti gadi buusuun danda'ameera jedhan. Tarkaanfiiwwan erga jijjiiramaa asii fudhatamanii reeshoo liqaa oomisha waliigalaa GDP Itoophiyaa keessatti qabu gara 13.7tti gadi buusuun danda'amu Ministeerri misoomaa fi pilaanii Dr. Fitsum Masaffaa beeksisaniiru. Dr. Fitsum Masaffaa bu'aa fooyya'insa diinagdee gooroo fi tarkaanfiiwwan itti aananii fudhatamuu qaban ilaalchisee ibsa kennaniiru. Mootummaan rakkoolee sirnaa fi caasaa jijjiiramaa kanaan dura turan furuuf kallattiin imaammata diinagdee fi hawaasummaa haaraa hordofuu ibsaniiru. Kallattiin imaammata misoomaa kun hunda galeessaa gaafii walqixxummaa lammiileef deebii kennuudhaan dursa kan kennu yommuu ta'u sirna hunda kan hammatedha. Qonna industirii oomishaa albuudaa turizimii fi diinagdee dijitaalaa madda guddinaa walqixa akka ta'aniif xiyyeeffannoon kennamuu fi madaalliin qooda fudhattoota diinagdee gidduu jiru akka sirreeffamu taasisaa jira jechuun ibsaniiru. Kunis gahee ol'aanaa mootummaan diinagdee keessatti gumaachaa ture gara damee dhuunfaatti dabarsuu hojii hojjetamu kan agarsiisudha jedhan. Imaammatoonni misoomaa kunneen waggootaaf rakkoo ta'ee kan ture ce'umsa caasaa galmaan ga'uuf kan kaayyeffate ta'uu ibsanii fooyya'insi diinagdee mandhalee marsaa jalqabaatti hojiirra oole keessatti imaammatichi diinagdee ammayyeessuun dorgomaa fi banaaf taasisuun fooyya'insa bal'aa agarsiisee jira jedhan. Keessattuu galiin mootummaa kan bara jijjiiramaa ture caalaa dachaan dabaluu himaniiru. Jijjiirama kanaan dura akkaataa misoomni Itoophiyaa mallaqaan deeggarame biyyattiin liqaa cimaa ofirraa akka qabaattu kan taasise himanii waggoota ammaa kana keessatti garuu kana sirreessuudhaaf hojiiwwan garaagaraa raawwatamaa jira jedhan. Kanaanis liqaa daldalaa kamiyyuu fudhachuu dhiisuudhaan liqeessitoota waliin mari'achuun akka liqaa ceesisan taasisuun liqii biyya irraa jiru baay'inaan kaffaluun bu'aa liqaa akka hir'itu taasisaniiru jedhaniiru. Kanaanis reeshoo liqaa oomisha waliigalaa GDP Itoophiyaa keessatti qabu gara 13.7tti gadi buusuun danda'ameera jedhan. Dhaabbanni Trust Fund Diyaaspooraa Itoophiyaa pirojektoota fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan 10 hojjechaa jiraachuun himame. Dhaabbanni Trust Fund Diyaaspooraa Itoophiyaa pirojektoota fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessan 10 naannolee biyyattii garaagaraa keessatti hojjechaa jiraachuu beeksise. Dhaabbanni kun Itoophiyaa daawwannaa ministeera muummee Dr. Abiyyi Ahmad bara 2010 Ameerikaatti taasisaniin booda waamicha lammiileen Itoophiyaa fi dhalattoonni Itoophiyaa buna guyyaa guyyaan dhugan irraa doolaara tokko hir'isuun misooma biyya isaaniitiif akka arjoomaniif gaafiin dhiyaateef kan sababeeffatedha jedhan. Trust Fundichi erga hundaa'ee eegalee vaayirasii koronaaf deebii kennuu dhiheessiin tajaajila qulqullinaaf wantoota oolan baasii doolaara miiliyoona 2.9 akkasuma waamicha yeroo ariifachiisaaf doolaara miiliyoona 1.72 deeggarsa taasisuun isaanii beeksisaniiru. Gorsaan tarsiimoo Itoophiyaa Diyaaspooraa Trust Fund obbo Abrahaam Asraat akka dubbatanitti Trust Fund pirojektoota bishaan dhugaatii qulqulluu 14 ijaarsa manneen qulqullinaa yookaan manneen fincaanii manneen barnootaa 48 dabalatee sirna nyaataa fi pirojektoota biroo hojjechaa jiraachuu kaasan. Dhaabbatichi wantoota darban naannoo adda addaatti hojiiwwan rakkoo diinagdee fi hawaasummaa furuuf dandeessisan hojjechaa jiraachuus beeksisaniiru. Hojiin misoomaa kunis lammiileen 57,000 ol fayyadamaa taasisaa jiraachuu eeranii yeroo ammaa kana doolaara miiliyoona 1.21
naannoo garaagaraatti pirojektoota adda addaa kudhan hojjechaa jiraachuuf himaniiru. Pirojektoonni kunneen dhaabbilee fayyaa deeggaruu, pirojektoota misooma hawaasummaa fi dinagdee deeggaruu, deeggarsa yeroo hatattamaa adda baasuun deeggaruu fa'a jechuunis kaasaniiru. Gara fuula duraattis humna diyaaspooraa walitti qabuun rakkoolee hawaasummaa fi dinagdee Itoophiyaa hojiiwwan furuu danda'an akka hojjetu hubachiisaniiru. Dhaabbanni tajaajila geejjibaa lammiilee miiliyoona tokko oliif tajaajila geejjibaa kennuu himeera. Deddeebii guyyaatti taasisuun lammiilee miiliyoona tokko oliif geejjiba kennaa jiraachuu dhaabbanni tajaajila geejjibaa awutoobisii magaalaa Finfinnee himaniiru. Hojii raawwachiisaan ol aanaan dhaabbatichaa Akaaluu Asaffaan obboroo sa'aatii 11 irraa eegalee haga halkan sa'aatii 4tti awutoobisiin 988 tajaajila geejjibaa idilee kennaa jiraachuu himaniiru. Bara darbe guyyatti lammiilee 600 tajaajilaa turuu yaadachiisanii bara kana ammoo irra deddeebiidhaan guyyaatti lammiilee miiliyoona tokko tajaajiluutti ol guddisneerra jedhan. Sararoota 182 tajaajila kennaa jiraachuu kaasanii baatiiwwan 6 darbanitti irra deddeebiidhaan guyyaatti lammiilee miiliyoona 100 fi miiliyoona 98 tajaajila kennaa jiraachuu himaniiru. Tajaajila geejjibaa magaalattii 30% kan uwwisu dhaabbatichi tajaajiloota biroo dabalatee awutoobisoonni 1140 magaalattiitti tajaajila kennaa jiraachuu himaniiru. Kanniinsa tajaajila geejjibaa dhaabbatichi kennu ammayyeessuun tajaajila fooyya'aa kennuuf qophii ta'us himaniiru. Soomaaliyaan ergama nagaa kabachiisaa karaa haaraa keessatti Itoophiyaa hirmaachisuuf hojjechaa akka jirtu ibsite. Soomaaliyaan ergama nagaa kabachiisaa haaraa gamtaa Afrikaa jalatti Soomaaliyaan kan bobbaaftu Awusoom keessatti loltoonni Itoophiyaa akka hammatamaniif hojjechaa akka jirtu ministeerri olaanaan dhimma alaa Soomaaliyaa Alii Muhammad Omar beeksisan. Marii dippiloomaasii biyyoota lamaan gidduutti geggeeffamuun fooyya'insa gaarii jiraatus sababa ramaddiin biyyoota loltoota isaanii ergaa kanaaf gumaachan waan xumurameef hirmaannaa Itoophiyaa mirkaneessuu keessatti qormaanni mudachuu mala jedhan. Haa ta'u malee furmaata argachuuf hojjechaa jirra jechuunis yaada isaanii kaa'aniiru. Gufuun guddaan Itoophiyaan Awusoom keessatti akka hin hirmaanne dhoorkee waliigaltee ulaa galaanaa jalqaba bara 2024 Somaalilaandii waliin mallatteessaniin wal qabataa kan turedha. Dhimmi kun furmaata argateera jechuun Alii Muhammad Omar ibsaniiru. Bu'aan dippiloomaasii kun argame pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammadii fi ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad torbee darbe magaalaa Finfinneetti wal arguun hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaanii gidduutti guutumaa guututti deebisuuf waliigaluu isaanii hordofeeti jedhan. Jiilli Somaaliyaa lakkoofsa loltoota Itoophiyaa Somaaliyaa keessatti bobba'anii fi haala dantaa biyyaalessaa Somaaliyaa waliin wal simachuu danda'u mirkaneessuun dhimmoota biroo teeknikaa xumuruuf dhiheenya kana gara Itoophiyaa akka imalus himaniiru. Dabalataanis Itoophiyaan Somaaliyaatti ambaasaaddara ishee akka muuddu kan ergan yommuu ta'u, Itoophiyaatti ambaasaadarri Somaaliyaa yeroo dhihootti hojii isaanii eegala jechuun aanga'aan Somaaliyaa kun mirkaneessaniiru. Masrii fi Eertiriyaan tarkaanfii tokkummaa fi birmadummaa Somaaliyaa miidhuu kamiyyuu waloon ittisna jedhan. Ministeerri dhimma alaa Masrii, Eertiriyaa fi Somaaliyaa dhimma waliigaltee sadarkaa geggeessitoota biyyoota sadeen gidduutti irra ga'ame ilaalchisee ammajjii 11 bara 2025 Kaayirootti marii geggeessuu ibseera. Marichi xumuramuu hordofee ministeeronni dhimma alaa biyyoota kanneenii ibsa waloon laatan irratti ministeerri dhimma alaa Masrii Badir Abdallaati tarkaanfii tokkummaa fi birmadummaa Somaaliyaa miidhuuf taasifamu waliin ittisna jechuun isaanii odeeffannoo gaazexaa Ahram irraa argame ni mul'isa. Tasgabbii nageenyaa fi tokkummaa Somaaliyaaf kutannoo qabnu ni mirkaneessina. Akkasumas mootummaan Somaaliyaa naannoo biyyattii guutuu ta'us ni deeggarra. Tattaaffeen shororkeessummaa ittisuuf godhus ni gargaara jechuun ibsa isaanii keessatti dubbataniiru. Ministeerri dhimma alaa Masrii biyyoonni qarqara galaana diimaa irratti daangaa hin qabne kamiyyuu dhimma galaanaa yookaan buufata waraanaa galaana diimaa irratti hundeessuun fudhatama kan hin qabne jechuun akeekkachiisaniiru. Mariin waloo ministeeronni dhimma alaa biyyoota sadeen ammajjii 11 geggeessan kun marii geggeessitoonni biyyoota kanneen Asmaratti geggeessan booda walga'ii jalqabaa yommuu ta'u, mariiwwan yeroo isaa eeggatee fi walitti fufiinsa qabu geggeessuuf waliigaluu isaanii gabaafameera. Geggeessitoonni biyyoota kanaa yeroo dhihootti walga'ii isaanii lammataa akka geggeessanis ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Giriinlaand nageenya irratti US waliin hojjechuuf qophiidha jedhan. Giriinlaand ittisaa fi misooma albuudaa irratti US waliin walitti dhiheenyaan hojjechuuf qophiidha jedhan muummichi ministeeraa Mutee Egedem. Mootummaan isaanii akkaataa pirezidaantii US aangoo qabachuuf jedhu Doonaald Tiraamp jedhu waliin hojjechuu danda'an irratti mala dhawaa jiraachuu kaasaniiru. Tiraamp dhihoo kana odola kana dhuunfachuuf fedhii agarsiiseera. Iddoo kana dhuunfachuudhaaf humna waraanaa fi
olaantummaa dinagdeen ta'uu akka hin qabne osoo hin labsin turaniiru. Wixataa akka jedhanitti ammajjii 13 bara 2025 marii geggeessaniin ministeerri dhimma alaa Deenmaark dantaa seera qabeessa Ameerikaa Arkeetik keessaa qabdu akka mirkanaa'uuf jecha Giriinlaand bulchiinsa Tiraamp waliin akka dubbachuu eegalu tumsuuf qophii ta'uu kaasaniiru. Irra jireessi bulchiinsa Deenmaark jalaa kan jirtu Giriinlaand daandii gabaabaa Ameerikaa kaabaa fi Awurooppaa wal qunnamsiisuu irratti argamti. Kanaaf US iddoo tarsiimoo kanaa fi faayidaa irraan isheen argattu jechuun labsii kana kan labsite ta'uu akeekaa jiru. Ameerikaan meeshaalee teeknooloojii qorannoo hawaa hedduminaan iddoo kanatti kuufattee jirti. Albuuda akkaan qaalii ta'an baatiriiwwan gosa garaagaraa fi meeshaalee teeknooloojii garaagaraa oomishuudhaaf ammoo iddoon kun iddoo beekamtii guddaa qabu jechuun Ameerikaan hawwii ishee asitti hawwaatiin jirti. Tiraamp bara 2019 yeroo aangoo irra ture kan inni Giriinlaand bitachuuf yaadee ture jedhame. Marsaa lammaffaaf wayita filannoo injifatee aangoo qabachuuf jedhu kanatti ajandaa guddaa godhee dhimma kana as baaseera. Kun nageenya Ameerikaa fi idil-addunyaaf akkaan murteessaadha jedhan. Muummichi ministeeraa Giriinlaand Mutee Egedee gama isaaniitiin kanaan dura Giriinlaand gurguruudhaaf dhihaachuu hin qabnu jechaa kan ture yommuu ta'u, yeroo ammaa kanas jechi isaa dhaabbataadhaan hin mirkanoofne. Hariiroo dippiloomaasii fi daldala walabaa ta'e addunyaa waliin uumuu irratti akka xiyyeeffatan dubbataa jiru. Ministeerri dhimma alaa Deenmaark Yerusaalem keessatti wayita waa'ee dubbii Tiraamp irratti yaada kennan pirezidaantiin haaraan aangoo qabataa jiru Tiraamp waliin dhibdee gosa kamuu keessa seenuu hin fedhu jedhaniiru. Nageenya naannawaa Arktikii irratti Ameerikaan yaaddoo akka qabdu ni hubanna, kanas nuti ni qooddannaa jedhan. Rasmussen dantaa seera qabeessa Ameerikaa Arktikii keessatti mirkaneessuuf Giriinlaand waliin ta'uun akka hojjetanis kaasaniiru. Tiraamp kana qofa osoo hin taane bo'oo Paanamaallee fudhatee Ameerikaa jala galchuuf kan yaade ta'uu yommuu himu, humna diinagdee qabu fayyadamuudhaan Kaanaadaallee gara USAtti harkisuuf fayyadamummaa isaa mirkaneessuuf yaada dhiyeessuun isaa ni yaadatama. Tiktaakiin Elon Muskitti gurguramuuf jechuun kan dubbatamaa ture dubbii sobaatti jedhame. Tiktaakiin dubbii Chaayinaa kaampaanii miidiyaa hawaasaa kana dureessa addunyaa Elon Muskitti gurguruuf jedhu dubbii sobaatti jechuun kaasaniiru. Tiktaak miidiyaa hawaasaa opereeshinii isaa US ta'ee fi eenyummaan isaa ammoo kan Chaayinaa kan ta'edha. Yaanni miidiyaa hawaasaa kun deebii gabaabaa Bloomberg aanga'oonni Chaayinaa yoo manni murtii olaanaa US appilikeeshinicharra dhoorkaa kaa'u ta'e bizinasii isaanii Ameerikaa jiru kana dureessicha addunyaatti dabarsanii gurguruu filannoo jedhu caalaa ilaalaa jiru jedhameera. Abbootiin seeraa manni murtii olaanaa Tiktaak hojii isaa Ameerikaa keessaa qabu gurguruu yookaan biyyattii keessatti haa dhoorkamu kan jedhu irratti murteessuuf ammajjii 19 irratti beellama qabateera. Tiktaakiin opereeshinii isaa US keessatti geggeessaa jiru hin ugguru jechuun irra deddeebiin himateera. Oduu sobaa irratti yaada kennuun nurraa hin eeggamu jechuunis dabaleera. Bloomberg ammoo namoota dhimmicha irratti dhiheenya qaban eeruun kan gabaase yommuu ta'u, carraan jiru tokko qondaaltonni Chaayinaa ilaalan achirraa miidiyaa hawaasaa Maask X jedhamu kana opereeshinii Tiktookii akka dhuunfatudha jedhan. X ammoo yaada kana kennuudhaaf gaafiin gaafatameef deebiin osoo hin kennin hafeera. Maask michuu pirezidaantii US haaraa filatame Doonaald Tiraamp yommuu ta'u, yeroo filannoos bira dhaabbachuudhaan deeggaraa kan tureera. Ji'a darbe Doonaald Tiraamp manni murtii ol'aanaan dhimma kanarratti murteessuu hanga inni Waayit Haawus seenutti deebi'ee fala siyaasaa barbaadutti akka tursiifamu gaafatee ture. Gorsaan seeraa isaa ibsa mana murtiitiif dhiyeessaniin Tiraamp Tiktaakii dhorkuu ni morma. Kanaaf yeroo gara Waayit Haawusitti deebi'utti karaa siyaasaatiin dubbii kana furuuf ni falmata jechuun kaaseera. Kun kan dhagahame Tiraamp hojii gaggeessaa Tiktaakii Shuuzii Chee waliin Filooriidaa mana isaa Mar-Leegoo keessatti argamu waliin torbaan tokko dura mari'ateera erga jedhameeti. Torbee darbee yeroo manni murtii olaanaa irratti dhimmichi dhiyaatee ture abbootiin seeraa jiru hojiirra oolchuuf guyyaa beellamni qabamee jirutti akka fudhatu dubbatanii turan. Falmii sa'aatii 8 tureef taasifameen abbootii seeraa saglanuu irra deddeebiin kan kaasan dubbataa turanis dhimmicha seeraan ilaaluun kan barbaachiseef yaaddoo nageenyaa biyyaalessaa waliin kan wal qabatu waan ta'eef jedhaniiru. Bulchiinsi Baayiden yoo gurguramuu baate Tiktaakii Chaayinaadhaaf akka meeshaa basaasaa fi siyaasaatti oofachaa jiraachuu shakkineerra jechuun kaasaniiru. Ispeen jiraattota miseensa gamtaa Awurooppaa hin taanirra gibira 100% kaa'uuf jedhame. Ispeen manneen jiraattota lammiilee biyyattii miseensa biyyoota gamtaa Awurooppaatiin ala jiran akka UK irraa gibira hanga 100% kaa'uudhaaf karoorfattee jirti jedhan. Tarkaanfii kana kan labsan ministeerri muummee biyyattii Peedroo Saancheez tarkaanfiin haaraan kun rakkoo ariifachiisaa mana jireenyaa biyyattii guutuuf barbaachisaa ta'uu himaniiru.
Warri lixaa qormaata cimaatu mudata hawaasa bakka lamatti qoodame abbootii qabeenyaa dureeyyii fi kireeffattoota hiyyeeyyii ta'uu hin qabu jedhaniiru. Waltajjii diinagdee Maadiriiditti geggeeffameen akka himanitti jiraattonni gamtaa Awurooppaa hin taane bara 2023 Ispeen keessatti qabeenya 27,000 bitachuu isaanis kana keessa jiraachuudhaaf osoo hin taane bu'uura irraa argachuudha jedhaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduun hanga ammaatti isin dhageessisaa turre kan hanga ammaatti dhageettanidha. Isin waliin kan ture Anamiin Shubbiseetii waan nu dhageeffattaniif galatooma.